jalqabarratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waa si gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha? Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu fuula miidiyaa hawaasaa kan deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf laata? Boolla sana gaayaa waan tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti eenyee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyya ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra ga'uu waan danda'uu fi furmaanni jiru akkuma jara juunta. Jechuun jararraa waan danuu barataa bar namni sammuu qabu gaafa jara laannu jararraa waan danuu hubataa anillee gaafa inni ta'u qoteeni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe namni keenya jedhee namni ofime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa ofii qabamanii jedhan mucaana jireenyaa lasumaan na qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatte moo qotattee tumatti galte? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgala bishaan kazaana taankarii tokko bitadhee 80 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azanamee subii koo salaatee qursii koo fudhadheen boolla keessa seenee yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'a 1 irratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii arge. Boolla sana keessaa amma jiraatti? Guyyaa hin geenye. Keessan bubbullee? Akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qaban? Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame hin turre keessaa. Hin cufinne? Boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'ame? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti bareega namaa waan dhufanii fi lafan bariisinii dafiitii kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyuun taanaa bakka kanaati boolli kiyyadee himeera. Galgala reenaan qotaafan yokkuun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannoofti ijoolluma gara kanaati oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetuma na bira dhufe. An qabamee gallaatti dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe? Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuudha guyyaa bakka hojii guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkanii miti bara. Guyyaa keessa teessaa? Guyyaan keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf ni kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin jette taansa. Garuu hanga addisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana? Boolla sana qobumaan qote bareegaa mootummaa jalaa bahudha jennaan waan achi hin beekamne. Carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee